nama kaffalchiisa. Jireenyi nuti waaqayyoon ala jiraanne, deemsi nuti waaqayyoon ala deemne kamiyyuu gatii nu kaffalchiisa. Gara mataa keenyatti deebinee waaqayyoo waliin jiraachuuf gufuu yookaan kiyyoo nutti ta'a. Hubannoon namoota akkasii jireenya kiristaanummaa haala salphaan jireenya keessa turanii wal bira qabanii akka hawwatan isaan taasisa. Yooma deebi'an iyyuu harki isaan garuma duraatti isaan deebisuuf addunyaa irratti raawwattu itti baay'ata. Yoo cimanii bo'anii laphee cabeen akka Maariyaam Magdalaawwatii keessaa hin baane ulfaataadha. Seexanni kiyyoo isaa keessatti qabatee tures haala isaaf danda'ameen maal rakkina qabaa yaada jedhuun haala salphaa ta'e keessatti kuffisuuf barbaada. Namoonni akkasii kun jireenya furaawaa fi jireenya addunyaas itti wal jalaa bu'a. Kanaanis kana furuuf imalli isaan deeman gama ogummaa biyya lafaatii fi hubannoo xiqqoo isaan qabaniin yoo ta'e deebi'ee kufaatuma kan ta'udha. Kanaaf deddeebii waaqayyoon ala ta'e seerota waaqayyoo diiguun callisnee deemsa addunyaa duukaa fiiguun jiraachuu maqaaf hafuuraa fakkaachuu fi hojiin garuu addunyaa ta'urraa of eegne jiraachuutu nurraa eegama. Waaqayyoos daandii isaa irra laphee guutuu fi guutummaan isa irratti hirkate waan dhumaa akka filannoo dhumaa keenya isa godhannee akka jiraannu barbaada. Addunyaan kan kasaaru yeroo laphee guutuun waaqayyoo amanuu dhiisee filannoo biraa barbaadedha. Deemsi gama biroo jechuunis waaqayyoon ala ogummaa keenya waan tokko ni raawwannaa. Nuti jajjaboodha ogummaas qabna. Qaamni kana gochuu danda'u kan akkasii jira jennee yaada keenya waaqayyoo irraa bittaa addunyaaf kan qoodnu yoo ta'e deemsichi daanduma kisaaraa addunyaa kanaatti nama geessu waan ta'eef nuti kiristaanonni garuu yaada fi laphee keenya guutuun hundumaa gochuu kan danda'uu fi waa'ee keenya kan beeku waaqayyo qofa akka ta'e hubannee sanaaf sanatti rarra'uun deemsa gatii nama kaffalchiisu irraa of eegnee waaqayyo wajjin jiraachuutu nurraa eegama. Galanni waaqayyoof haa ta'u.